dhugaadhaa ol homtuun jiru. Dhugaan ilma waaqaa waan taateef kan hin cabne kan hin dhangalaanedha. Korma dabanii mormallee kennanii dhugaadhaaf of dabarsanii laatu akka Oromootti. Kanaaf dhugaa fi waaqni kan gargar hin baane waan ta'eef waaqa qofaa jaalannee dhugaa garuu hin barbaannu yoo jenne waaqayyoon nurraan fudhatu. Sababni isaas maali yoo jettanii abbaa jaalannee ilma jibbuun abbaa filannee ilma dhiisuun waan hin danda'amneef jechuudha. Egaa warri falaasama irratti hundaa'anii waa'ee dhugaa dubbatanis waan jedhanii ni qabu. Dhugaan jedhu warri falaasotaa dhugumatti kan jiru otoo hin ta'in hooggantoonni hawaasaa yookaan ammoo eelitoonni hawaasaa warra hubannoo hin qabne ittiin to'achuudhaaf meeshaa bocanidha malee ifii isaatiin kan jiraatu miti jedhaniitoo jiraachuu dhugaa ni haalu. Montaarboon naannoo kanaa nu jeeqaa jira kutaa isa kan kaaninuu yoo dhageenye dhugaa. Inni biroo haalotaa fi akkootaan kan daanga'u yookaan rilaativiidha nun jedhu dhugaan. Kana jechuun dhugaan tokko hin jiru, dhugaan baay'eedha yookaan immoo pluralism view waan jedhamu wayii nu kaasu. Akka jara kanaatti dhugaa baay'eetu jira, dhugaan hundumtuu ammoo walqixa fudhatama qabaa nun jedhu. Warri immoo akka Sokrates Montarbicha dhiisa. Warri immoo akka Sokrates maal jedhu dhugaani jiraatus dhugaatti garuu hin beekamu, bira ga'amuun hin danda'amu nun jedhu. Ammoos warri biraa dhugaani murtii waloo yookaan collective judgmentidha. It is the product of cultural consensus nun jedhu. Maal jechuu isaaniiti aadaadhaan kan itti walii gallu kan itti waltaanu tokko yoo jiraate inni dhugaadhaa nun jedhu. Egaa Oromoon dhugaa maal jedheetoo akka inni hubatu isinii kaasee jira. Oromoo qofa miti warri falaasotaa waa'ee dhugaa maal akka jedhan isinii kaasee jira. Kitaabni qulqulluun waa'ee dhugaa maal nun jedha? Dhaabaa Montaarboo please kuti irraa kaasa. Maaliidhaaf nu beektu? Akka kitaaba qulqulluutti dhugaan akkamitti hubatama kan jedhu haa ilaalu. Dhugaan fayyisaa addunyaati. Na wajjin jirtu? Mee dhugaa jennee kan beeku kan itti bullu kan waaqeffannu waaqa keenya fayyisaa addunyaa nuu galateeffadhaa hundi keessaniyyuu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti maal jedhaa? Dhugaanis karaanis jireenyis anadha jedha gooftaan Yesuus Kiristoos. Kanaafuu dhugaan anadha waan jedheef nuuf dhugaan fayyisaa addunyaa jennee kan waaqeffannudha. Dhugaadha kan ofiin jedhe fayyisaan addunyaa kun ammoo ilma eenyuti yoo jettanii inni ilma waaqaati. Luqaas 30 lakkoofsa 22 irratti maal jedhaa? Ilmi koo kanan jaaladhu si'ini nan gammada sagalee jedhu samiirraa akka dhagaame dubbata. Kana kan jedhe eenyu jettanii waaqa abbaadha. Ilma isaa gooftaa Yesuus Kiristoosin ilma isaa akka ta'e ragaa akka bahuu fi bakka cuuphamaa jiruu fi tulluu Taaboor irratti sagaleen samiirraa dhagaame ilmin jaaladhu kanan itti gammadu isadha dhagaa nuun jedhe.
Kanaaf fayyisaan addunyaa ilma eenyuti? Ilma Waaqaati. Fayyisaan addunyaa maali waliin jenne? Ani dhugaadha waan jedheefi inni dhugaadha. Yoo kana ta'e akkuma Oromooni dhugaan ilmoo Waaqaati jedhu kitaaba qulqulluu irrattis dhugaan fayyisaa addunyaati. Fayyisaan addunyaa ilma Waaqaati. Kanaaf dhugaan maalidha? Ilmoo Waaqaati jechuudha. Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. As jedhaan qulqulluun Phexros wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irratti jechuudha. Namoonni eenyu naan jedhu gaafiin jedhu duukaa bu'ootaaf dhiyaate. Mee Waaqa eenyu jennee waaqeffannaa? Eenyu jenneet isa beeknaa? Akkamitti isa hubannaa? Kan namoonni jedhan qofa miti barkan ofii jennus beekuu qabna. Namni Waaqa balaaleffate maqaa isaa gadi buuse jennee namootatti quba qabuu qofa miti bari. Nuyi amantii keenya keessatti Waaqaan eenyu jennaani? Amanummaa isaatiin maal jennaani? Eenyummaa isaatiin maal jennaani? Moggaasa isaatiin maal jennaani? Gaafii akkanaati gaafate Gooftaan Kiristoos. Egaa namoonni waan naan jedhan natti himtanii jirtu. Isin hoo anaani eenyu jettu? Mee eenyu jettuun Waaqa keessanii? Qulqulluun Phexros maal jedhee? Atoo Waaqa jiraatadha ilma Waaqayyooti jedheeni. Yoo kana Waaqayyoon yaa Phexros ati kattaadha. Kattaa kanarrattis amantii koo nan hundeessaa karrisi olirree ishee hin danda'u jedhe. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Agartanii amantiin keenya kan dhugaanii ilmoo Waaqaati jennee akka aadaattis akka kitaaba qulqulluuttis itti bullu karrisi ol kan hin dandeenyedha. Abbaan fedhe kan isa raasuu hin dandeenyedha. Kun amantii hin cabne hin dhangalaanedha. Kun amantii duukaa bu'oonni itti du'aniifidha. Kun amantii wareegamtoonni itti wareegamaniifidha. Kun amantii hedduuwwan gatii hadhaawaa hedduutti kanfalanidha. Gammada amantii kana hordofaa jirra. Keenya amantiin dursee Waaqichaan akkaataa kanaan kan mirkanaa'edha jechuudha. Egaa fayyisaa addunyaatiin dhugaa ilmoo Waaqaa yoo jennu maal jechuu keenya kan jedhu haa ilaallu. Tokkoffaa fakkeenyonni raajii fi abdiin hundi isaan raawwatamee jira. Kakuu moofaa Waaqayyoon daandii fi goda adda addaatiin dubbachaa turee jira. Duumessaan gama Muuseetiin namoota dubbisaa turee jira. Uumama irratti hundaa'ee uumamaan akka isaan uumaa raajeffatan taasisee jira. Maatiyos 15:8 irratti uummanni kun hidhii isaatiin na kabajaa onneen isaa garuu anarraa fagoodha jedha. Uummanni koo hidhii isaatiin Waaqa jedha. Hidhii isaatiin Gooftaa jedha. Baay'een yaala hedduu of keessaa qaban danuudha. Sana gaabbii galuu qabna. Eenyummaa keenya kanarraa deebi'uu qabna. Waamicha Waaqayyoo dhaggeeffannee dhugaa ilmoo Waaqaatti buluu qabna. Gaafa onnee keenyaan dhugaa dubbannu faarfannoo 22 lakkoofsa 5 irratti bu'uura barreeffameeni diinota keenya fuulduratti mataa keenya zayitaan nu dibaa. Wajjin jirtu diinota keenya duratti warra nu balaaleffatan fuulduratti warra nu jibban fuulduratti warra haqa keenya dhugaa keenya awwaalan fuulduratti akkuma inni Waaqa Gooftaan Yesuus Kiristoos fannoo isaa irratti angeeffamee dibata fannoo isaa irratti ittiin angeeffame sanaan ammoo gara Si'oolitti deemee lubbuuwwan hunda booji'ee du'ee injifatetti nunis Waaqayyoon himattoota keenya Fariisota fuulduratti himattoota keenya wallaaltota fuulduratti himattoota keenya shiraxattoota fuulduratti himattoota keenya
warra Yihuudaatiin jiraatan fuulduratti zayitaan nu dibaa kan kana nu godhe Waaqayyoodhaaf galannaa ta'u.
Barana